Ashama oltanii bultanii akkam jirtu? Amma immoo waa'ee faayidaa anaanaasii nyaachuun qaama keenyaaf kennu kan jedhu. Anaanaasii nyaachuun maal nu fayyada? Daa'imman yoomii eegalanii anaanaasii nyaachuu qabu? Faayidaa anaanaasiin addatti daa'immaniif qabu maadha kan jedhu mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Anaanaasiin tokko qabiyyeen isaa jechuudha. Vaayitaamin C hedduu qaba. Anaanaasiin tokko qofti amma vaayitaamin C guyyaatti nu barbaachisu caalaa qaba. Vaayitaamin C hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu vaayitaamin C hedduun anaanaasii irraa argamu faayidaawwan kanneen akka sirna ittisoo qaama keenyaa jabeessuu, dhibee adda addaaf akka nuti hin saaxilamne taasisuu, dandeettii qaamni keenya dhukkuba garaagaraa ofirraa ittisu ol kaasuu, akkasumas immoo fayyummaa irga ilkaanii fi ilkaaniif akkasumas irgi keenya yoo dhiigaa jira ta'e darbee irgi yoo madaa'e ta'e kana fayyisuuf ni fayyada vaayitaamin C. Vaayitaamin C hedduun anaanaasii keessa jira waan ta'eef yoo anaanaasii faayidaa kanarraa arganna. Garbiroon madaan qaamaa dafee akka fayyu ni gargaara. Sababa ta'een qaamni keenya bakki yoo madaa'e madaan akka dafee fayyu taasisuu qabachuudha vaayitaamin C. Egaa anaanaasiin vaayitaamin C hedduu waan qabuuf kanneen kanaaf nu fayyada. Garbiraan anaanaasiin pootaasiyeemii guddaa waan of keessaa qabuuf pootaasiyeemiin immoo fayyummaa kaleef onnee keenyaaf gaariidha. Akkasumas dhiibbaa dhiigaa hamma tokko hir'isuu irratti gahee waan qabuuf namoonni dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension qaban osoo nyaatanii gaariidha jedhama. Akkasumas anaanaasiin vaayitaamin A hedduu of keessaa qaba. Vaayitaamin A immoo fayyummaa ija keenyaaf baay'ee gaariidha. Kana nyaachuun ni barbaachisa jechuudha. Akkasumas anaanaasiin faayibarii jechuun nyaata qaamaan hin bulloofnedha. Faayibarii hedduu of keessaa qaba waan ta'eef garaan keenya akka gogiinsa hin godhanne konstipeeshinii akka hin godhanne taasisa jechuudha. Kanaaf egaa gogiinsa garaa yookaan konstipeeshinii qabaannaan anaanaasii nyaachuun akka furmaataattis ni fayyada. Guyyaa guyyaadhaan nyaanna taanaan immoo akka garaan keenya gogiinsa hin godhanne ni taasisa jechuudha. Akkasumas egaa anaanaasiin amma sukkaara dhiiga keessa jiru hanga tokko madaalawaa akka ta'u ni taasisa waan ta'eef namoonni dhibee sukkaaraa qaban osoo nyaatanii gaariidha jedhama. Akkasumas fayyummaa marrummaan keenyaaf illee faayidaa hedduu qaba. Nyaanni nuti nyaanne dafee akka daakamu ni taasisa yookaan ni si'eessa. Daayijeshinii faasiliteetti godha jechuudha. Akkasumas keemikaalotaa fi albuudota kan biroo hedduu of keessaa qaba. Albuudotni kun ispeeshaali kan gogaaf fayyadan, kan lafee keenya cimsuuf, jabeessuuf fayyadan, kan akka nuti kaanseroota tokkoof hin saaxilamne nu gargaaran hedduu of keessaa qaba waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan anaanaasii arganne nyaachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Anaanaasiin addatti daa'immaniif maal fayyada yoom nyaachuu eegaluu danda'u kan jedhuufi anaanaasiin daa'imman ji'a 6 oliif akkuma nyaata kamii kennamuu ni danda'a. Haa ta'u malee anaanaasiin egaa akkuma beektanii asiidawaadha. Asiidik kan ta'edha qabiyyeen isaa. Kanaafuu daa'ima ji'a 6 yoo wanta asiidawaa kana kennine immoo tariitii garaacha isaaniif wal simuu diduu danda'a waan ta'eef yeroo hedduu daa'immaniif kan nuti anaanaasii osoo kennine gaariidha jedhamu ji'a 9 boodadha. Ji'a 6 booda nyaachuu danda'uu yookaan yoo nyaata rakkoo qabaachuu baatuyyuu asiidawaa waan ta'eef osoo ji'a 9 booda jalqabanii gaariidha jedhama. Ji'a 9 osoo hin guutiin yoo heddumminaan guyyaa guyyaan nyaatan tarii asiidii baay'achuun isaa kuni garaacha isaanii jeequu fi akkasumas shiffitaa afaaniif naannoo diyaapperiitti akka bahu taasisuu yookaan diyaapper darmaataa itti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa ji'a 9 booda kan nyaachuun gaarii ta'u. Anaanaasiin akkuma nama gurguddaa daa'immaniifis faayidaa hedduu qaba. Faayidaa anaanaasiin addatti daa'immaniif qabu keessaa inni guddaan tokko vaayitaamin C. Ittisoon qaama daa'immanii ijoollummaatti hin cimne waan ta'eef vaayitaamin C hedduun anaanaasii keessa jiru akka daa'imman dhibeewwan daddarboo adda addaaf hin saaxilamne ni gargaara. Akkasumas utaalloo kan qufaa, toonsiilii, infekshinii gurraa wantoonni kun akka dafanii fayyan ni taasisa jechuudha. Anaanaasii keessa vaayitaaminii hedduun jiru. Akkasumas vaayitaamin B1 hedduu waan of keessaa qabuuf dalagaa maashaalee yookaan foon daa'immaniif akkasumas narvii qaama daa'immanii cimsuu keessatti illee ni gargaara. Akkasumas egaa akkuma sila jedhee ijoolleen yeroo hedduu gogiinsa garaa godhatanii rakkatu. Kana maatiin hedduun kan gaafatanidha. Ijoolleen gogiinsa garaa qaban yoo anaanaasii nyaatan akka furmaataatti ni fayyada. Akkasumas guyyaa guyyaadhaan anaanaasii nyaachuun faayibarii hedduu achi keessa jiru akka isaan gogiinsa garaan godhan ni gargaara jechuudha. Akkasumas egaa anaanaasiin foolik asiidii gahaa waan qabuuf foolik asiidiin immoo faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa tokko seelii dhiiga diimaa oomishuudha. Akka daa'imman hanqina dhiigaa hin godhanneef ni gargaara jechuudha. Waa'ee faayidaa anaanaasii ilaalchisee gabaabseen hin qabadhee jiru kanuma waan na hordoftaniif hedduu galatooma turtii gaarii.